السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا كبجم توتا في جالة هم توتا خرد توتا قبياتو بنا جيني كيسان بدادا نججرا الحمد لله إيجا كبجم توتا في جالة هم توتا خرد توتا كنا ورون يرو جل قباتي فقرو توب channel كنا فتان سبسكرايب كوتشو دام ماتي كنت دبلا ما سنين جتا إيجا كوجا هراو دي فنون قبات دي سنين دفع غافي هدو كيسانين كان داي حالا جار سمناتين كوال قباتي يچنا من هلوكي جهاتا ما توكو إجارو رف مكان إجارو يوبربان نكارتي همام نغافتا من چكونا موكوتا هماميتي بهو دندا حالا bitta meeshaalee ammaatii wal qabate eegatiin walii galeessa ogeessa dabalatee bitta meeshaaleetii fi hammam nu gaafata kan jiruuf si deebii isaa qabadhee isiniif dhufee jira. Irra deebuun Oroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kana dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isinin jira. Egaa odeeffannoo baay'ee tokko murteessaa fi jireenya keessanii waan wal qabate waan ta'eef hiriyoota keessan biraanis gaha. Isinin jira egaa viidiyoon gabaabaa waan ta'eef hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa kenna. Akkuma jalqabaatti isin kaasuuf yaaletti odeeffannoon qabadhee isin dhufee mana lukkii jahatamaa tokko ijaaruudhaaf jechaadha. Odeeffannoo kana yookaan ammoo mana kana herreega isaa yeroo yerootti isin biraan gahaa turuun kiyyaan yaadatamaa. Kanaaf bittaan meeshaalee yeroo kana gatiin qaaleensa jireenyaatiin wal qabatee baay'ee tokko dabalee waan jiruufi akkasumas ammoo namoonni baay'een irra deddeebisanii waan gaafatanii fi herreega isaa hojjadhee isiniif dhufee jira jechaadha. Kanaaf tokko tokko isaatiin bittaan meeshaalee yookaan ammoo meeshaalee hammam nu gaafata. Meeshaaleen kun ammoo qarshiitti hammamiin bitamaa jira yeroo kana gabaa irratti walii galatti ammoo manicha kana ijaaruu fi meeshaalee hammamtu nu barbaachisa. Meeshaaleen kun qarshiitti hojjechiru qarshii hammam nu barbaachisa kan jedhu qabadhee isiniif dhufee jira jechaadha. Ittaan suudhaanii akkuma baratameetti akkaataa sadiin yookaan ammoo haala sadiin isin biraan kan gahuudha jechaadha. Xumura isaa irratti mana kana qulqulluu goone yookaan ammoo ulaagaa isaa hunda eegne seeraamikii isaa lafarra galchine gubbaa isaa kornisii jigsamii ajaa'ibaatiin galchine ulaagaa manaaf barbaachisan kamuu guunne ijaaruu yoo barbaanne qarshii hammam nu gaafata isa jedhuufi sadarkaa lammaffaa irratti seeraamikii qofa keessaa hambifne namoonni baay'een lafa irratti seeraamikii hin fayyadamani minxaafii yookaan ammoo afaa garaagaraa lafa irratti fayyadaman waan ta'eef isa keessaa dhiifneetiin qarshii hammam nu gaafata kan jedhuufi xumura irratti manicha kana ijaarre seeraamikis galchuu baanne kornisis galchuu baanne mana fincaanis keessaan galchuu baanne yoo ta'e qarshii hammam nu gaafata kan jedhus isiniif hojjadhee jira jechaadha. Kanaaf jalqaba isaatti odeeffannichatti isin seensisa akkuma isin jedhetti jalqaba irratti dhakaadha kan inni gaafatu. Manicha kana mukaan ijaarree bulokkeetiidhaanis ijaarre dhakaa lafa isaa irra immoo liinkonkiriitii barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf lafa isaa irratti dhakaan haardikooriidhaaf nu gaafatu. Qarshii hammam kan jedhuu fi qarshii 12,000 yoo qopheessine nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Meetira kuubiitti yeroo jijjiiramu meetira kuubii 18 hamma 22 ti jechaadha. Kana gara qarshiitti jijjiiru qarshii 12,000 nu gaafachuu danda'a. Ittaan suudhaani simmintoo kuntaala 50 nu gaafachuu danda'a. Akkuma yeroo darbe isin biraan gahaa turetti kuntaala tokko qarshii 930 gurguramaa jira. Kanumaan herreega isaa yeroo hojjannu qarshii 47 isin gaafachuu ni danda'a. Manicha lukkii 60 kana ijaaruuf simmintoof jechaadha. Kanaaf maalii fi kophaa kophaatti herreega isaa hojjechuun barbaachise kan jedhuu fi jiddumaan namoonni tokko tokko ijaarsa manaa jalqabaniiti walakkaarra kan jirantu jira yookaan ammoo tokko tokko kan ganaa jalqabantu jira. Tokko tokko ammoo gara xumuraatiin kan gaantu jira waan ta'eef isaan kunniinis isaan fayyada waan ta'eef fakkeenyaaf namni dhoqqee qofa manatti dhahee simmintoo ganaa bituu barbaadu simmintoo hammam akka isa gaafatu asirraa beekuu danda'a jechaadha. Ittaan suudhaani namoonni ulaagaa isaa hunda xumuranii kornisii galchuu sadarkaa kornisii galchuu irra jiranii gatiin kornisii yookaan manicha kanaaf kornisii hammamtu barbaachisa kan jedhu yoo dhagahani asirraa fayyadamoo ta'uu ni danda'an jedheeti kophaa kophaatti herreega hojjechuu itti seene jechaadha. Egaa odeeffannichatti yoo deebine ashawaani makiinaa tokkoof walakkaa nu gaafata. Makiinaan tokko qarshii 7,000 gurguramaa jira yeroo kana. Ashawaa manicha kanaaf gahuu bituudhaaf qarshii 11,000 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Ittaan suudhaani balbala isaa kan sibiilaa ta'e keessa manaatti kutaa bultee irratti galchuun dirqama waan ta'eef namoota barbaadaniif jechaadha. Balbala ala isaa irraa kan sibiila yeroo kana kaareen tokko qarshii 3,800 gurguramaa jira. Isa guyyaa darbe isin biraan gahee ture. Kanaaf manichi keenya balballi isaa ala isaa irraa balbala guddaa tokkoo fi balbala xixiqqaa lama foddaa qaba jechaadha. Akkaataa diizaayinii itti hojjetametti walumaa galatti qarshii 60,000 isin gaafata balbala sibiilaa qofaa fi kan mukaatiin wal dabalatee walumaa galatti balbala manicha kanaaf nu barbaachisan qarshii 68 yoo qopheessitan isiniif gahuu danda'a jechaadha. Kanaaf kana qabaachuun dirqama maaliif jalqaba isaa irratti barbaachisa waan ta'eef manachi keessan akkuma dhoqqee dhooftaniini osoo ashawaa hin garafin yookaan immoo ashawaa itti rukutini balbalicha kana galchuun dirqama jechaadha. Kanaaf jabina manaatiifis jabina balbala keessaniifis jalqaba irratti galchuun barbaachisaa isiniin jira. Egaa ittaan suudhaan balbalicha kanaa fi daawwitiin isatti galu qarshii 20,000 isin gaafata.
innis kan itti hojjetamu kaariidhaan jechaadha. Manichi keessan mattaramee yookaan manichi keessan balballi mana keessanii safaramee safara sana irratti hundaa'uudhaan isin dalagama jechaadha. Kanaaf kaaree 15 kana keessatti iddoon daawwitiin galu qarshii 20 isin gaafachuu danda'a. Naannoo kaaree 13 fi walakkaatti ta'a jechaadha. Ittaan suudhaan muka amni manicha kanaaf nu barbaachisu qarshii 57 guutumaa guututti mukaan ijaarame waan ta'eef qarshii 57 isin gaafachuu ni danda'a. Namoonni muka kan dhuunfaa keessanitti fayyadamtan gatii herreegaa mukaa kana keessaa baasuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf munni qarshii 57 isin gaafachuu danda'a. Naannoo tokko tokkotti akkuma yeroo darbe isin biraan gaa turetti biyyeen ni beekama waan ta'eef qarshii 2500 kaasee amma naannoo qarshii 3000tiin gurguramaa jira waan ta'eef qarshii 6000 yoo qopheessan makiinaa lama isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Ittaan suudhaan qorqorroo manicha kana nu barbaachisu qorqorroo normaaliidhaan ijaarame waan ta'eef giddu galeessatti qorqorroo gosa hedduutu jira. Qarshii 6000 qorqorroon fireen tokko jechaadha. Walumaa galatti qarshii 36 yoo qopheessan luukii 60 kana bituu ni dandeettan isin jira. Egaa mismaar manicha kana nu barbaachisu mismaar baay'ee tokko gatiin isaa ol kaadha jechaadha. Saanduqni tokko qarshii 1000 gurguramaa jira yeroo kana isumarra dhaabbanne qarshii 10,000 isin gaafata jechaadha. Ittaan suudhaan korniishii manicha kana nu barbaachisu keessi mana keenna namoonni seeraamikii fi korniishii galchuu barbaadan keessi mana keenna kaaree 92 ta'a jechaadha. Kaareen tokko qarshii 500 dalagama waan ta'eef walumaa galatti namoonni korniishii galchuu barbaadan qarshii 46 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Seeraamikiidhaaf ammoo qarshii 600 kan inni itti hojjetamu qarshii 55 fi 200 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a. Ittaan suudhaan akka argaa jirtan kanatti kwartisii keessaa fi ala isaa irraa yookaan immoo halluu gosa garaagaraatti barbaachisa waan ta'eef halluu kana deebuudhaa fi ogeessa dabalatee bittaa halluutii fi walumaa galatti qarshii 20 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Ittaan suudhaan namoota barbaadaniif mana fincaanii keessaa fi shaaworii keessa manaatti namoonni barbaadaniif qarshii 35 bittaa meeshaa fi ogeessaaf kaffaluudhaa fi waliigalatti qarshii 35 kaffaltiin ogeessa gara dhumaa irratti kaffaltii ogeessa jedhamee kophatti waan dalagamee bittaa meeshaa qofaaf jecha inni kun qarshii 35 meeshaalee isaa barbaachisan bituu ni dandeettan jechaadha. Ittaan suudhaan egaa mana fincaanii keessaanis jiraatee jiraachuu baate outer toilet mana fincaanii ala isaa barbaachisa. Kan alarraa namoonni dandeettanii seefti taankarii qochisiisuu dandeettan seefti taankariitti fayyadamtan baay'ee tokko bareedaadha jechaadha. Namoonni barbaadanii ammas na dubbiftanii seefti taankarii wajjin hammam gaafata isa jedhu herreega isinii dalaguu ni danda'a. Kanaaf seefti taankariin qarshii isaa isinitti ol ka'a waan ta'eef mana fincaanii ala irraa gad fageessitanii yoo qottanii qarshii 15,000 isin gaafachuu ni danda'a bittaa meeshaatiif jechaadha. Ittaan suudhaan shiboo elektiriikii galchuudhaa fi shiboo elektiriikii mana kana keessa kutaawwan hundaa fi ala irrattis iddootti barbaachisutu jira. Walumaa galatti qarshii 7,000 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya meeshaalee mana kana barbaachisan manicha mukaa kana ijaaruudhaa fi luukii 60 jechuudha kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture. Manichi kun kutaa 3 kan qabu jechaadha. Kutaa 3 fi hagicha giddugaleessa meetira 7 dheeratu bal'inni isaa meetira 5 ta'e qaba. Kutaan keessa isaa kutaa 3 jechaadha. Walumaa galatti bittaan meeshaalee mana kanaaf nu barbaachisan qarshii 446 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a. Inni kun bittaa meeshaalee qofaaf jechaadha. Ogeessi mana kana ijaaru kaffaltii isaatiif qarshii 150 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a. Maaliif akkuma yeroo darbe isin biraan gaa turetti warroonni mana mukaa ijaaran ogeessa garaagaraatu ijaara waan ta'eef kophaa kophaatti kan kanfalamu walumaa galatti qarshii 150 isin gaafachuu ni danda'a jechaadha. Egaa akka jalqabarratti isin kaasetti manicha kana bittaa meeshaatiif qarshii hamma kana nu gaafate ogeessaaf qarshii hamma kana yoo kaffalle walumaa galatti qarshii meeqa nu gaafata kan jedhu sadarkaa sadiin isinii hojjedhee jira. Namoonni ulaagaa akkaataan amma isin jedhe kanaan ulaagaa kana hunda guuttanii ijaaruu barbaadan qarshii 600 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a. Akkaataa herregaatti 596 jedha. 596 hanga qarshii 600 yoo qopheessan ulaagaa isaa akkaataa amma isin jedhetti lafa isaarra seeraamikii ajaa'ibaa galchitanii korniisis kan filatan galchitan mana fincaanii keessaaf alattis galchitanii halluu barbaadan dibdanii mana keessan babbareechitanii ulaagaa isaa hunda guuttanii itti galuudhaaf qarshii 600 isin gaafata jechaadha. Sadarkaa lammaffaa irratti namoonni seeraamikii qofa dhiisuu barbaadan mana fincaanis keessatti barbaadanii korniisis galchuu barbaadanii seeraamikii qofa dhiisuu barbaadan qarshii 500 fi 41 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Sadarkaa sadaffaa irratti
ulaagaa kana hundayyuu guutuu kan hin barbaanne mana fincaanis keessatti kan hin barbaanne isuma alaatti fayyadamuu warroonni barbaadani seeraamikis galchuu hin barbaannee fi koornisis gosuma biraa galchanas jiiksamee nu barbaachisu namoonni jettanii yookaan ammoo humni keenya sadarkaa saniin gahu namoonni jettan ulaagaa kanneen keessaa dhiiftanii ijaaruu yoo barbaadan qarshii 460 yoo qopheessitanii isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaadhaa isiniif qabadhee dhufee mana duukii 60 mukaan ijaaruu irratti kan jedhu kan hanga isin biraan gahaa ture. Itti aansuudhaan viidiyoo itti aanutti manichuma kana bolokkeettiidhaan ijaaruuf hoo qarshii hammam nu gaafata kan jedhu hojjedhee isiniif deebi'a. Hamma xumura qophii keenyatti waan hojiin turtaniif galatooma viidiyoo jedheen hamma walitti minuutti baay'ee.